Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurriituu bijalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatanii akkuma beekamu laayikii tuquudhaan sabskiraayib tuquudhaan maatii kiyya ta'a jechuudha. Egaa yaada guyyaa kaleessaa viidiyoo guyyaa kaleessaa paartii lammaffaa kan Abrishii fi kan Rutaa fi Hermeellaa sana baay'een keenya ilaalle baay'een keenya akka gaddine beekamaadha. Sababni isaa egaa viidiyoo sana keessatti namni dhugaa dubbachuuf namni lubbi jedhee yoo jiraate waan baay'ee irraa barataa jechuudha. Egaa akkuma beekamu Abrishii Rutii fi Hermeellaa gaaffii isinirraan qabaa jedhee ture. Gaaffiin isaa immoo ani maaliifan akkas fazzazee maal kan ta'e sababni isaa maalidha jedhe isaan gaafate lamaan isaanii jechuudha. Gaafa isaan gaafatu Hermi maal jette deebistee fi beektu ati nabiraati naguma deemte oddoo Rutaa eeggaagxee mana Rutaa eeggaagxee booddeedha kan ati fazzatte jettee deebistee fi jechuudha. Gaafa inni gaafate keessatti dhugaa dubbachuu fi Hermiin durayyuu Rutiyeen gaarii goote jettee dubbatteen beektu. Maaliif deemtee mana isheetti nama haqee wayyaa fidijee arrabsaa turedha waan ta'eef Rutiyyeef gaarii gooti yookiin immoo gaarii dubbattiif jedhee yaadu'an. Rutiyyeen gisee ulfataate jirtu nama irsa jalaa fudhateedha Hermeellaan. Dhugaa rabbii maaliif fillafiitii ma jira viidiyoon isaanii jechuudha. Viidiyoo sana egaa gaafa inni akkas jedhee isheen immoo deebii akkas deebistu Rutiyyeen immoo deebiin ishee maal ture beektu? Ani nabira uftee ifamaa ani balleesseera waanan go'e hundumaattiyyuu ugaabbeera tsatsateera kanaaf ifama naa go'itii si malee an nama biraan barbaadu mucaakoo si waliinan guddifadhaa jettee ifama na gaafatte. Ati uftee eegga ifama na gaafatte immoo ani immoo bakka tsatsatii kana erga qabaatte erga ifama naa goote rakkoon qabu jedhetaniin ifama si godheen si waliin jiraachuuf eegalle. Gaafa eegallu garuu namoonni tokko ufanii jireenya keenya jeequ jammarani. Gaafa sana istreesii yaani cinqii keessa galtee jetteeni Rutiyyeen ugaashee jette cinqii keessa galtee sana booddee dhukkubsatte hospitaalayyuu galte. Hospitaala gaafa deemte garuu dhukkubni kee cinqii keessa waan jirtuuf hiphoo yaaddoo keessa waan jirtuuf malee dhukkuba biraa hin qabdu jettee deebisteefi jechuudha. Gaafa isheen akkas jettee deebistu buzeen isheen guddoodha garuu salphattuuniiti. Dhugaa rabbi kana maal jettee beektu yeroo isheen Rutiyyeen deebii akkasii deebistu isheen immoo lakki ati durayyuu nagama afayyaadha dhibeen qabu jetteetu akkanatti dubbatte. Akkas yoom jetteetta dhukkubsateera yoom jetteetu jala dubbatte jechuudha. Kana jechuun ilaalaa Rutiyyeedhaan waan jibbituuf dubbii isheen deebii isheen kennitullee dhugaa rabbii buzeen jechuudha baay'ee jibbiti jechuudha. Dhugaa rabbii kana Abrish jechuudha waan hundumaa beekeetu godha malee wallaaleen godhu sinii galee Abrish deemee Rutiyyeedhaan ifama gaafateera. Rutiyyeen lafaa kaatee ifama jettee faana jiraachuuf hin eegaltu yoo inni deemee ifama gaafate malee. Garuu inni immoo irraanfadheen jiraa jedhe taadaa rakkoon eenyu bira jira jetture ammasiin rakkoon ikkoo Rutiyyee bira miti. Inni ikkoo ofii deemee Rutiyyeedhaanii ifama naa godhi jedhe malee Rutaatu kottu ifama na gaafadhu jedhe miti. Dhugaa rabbi kanaa dhugaa ishee dubban si jammar jechuudha. Haa je'ee magaafa eegaluyyuu asmaan gadiinsaa gaafa eegaluyyuu Hermeellaan uftee eegga gidduu isaanii galteeti jeequmsi isaan gidduu jiru akkuma beekamu Rutiyyeen ifama hin godhuudha. Inni immoo ifama naa godhii ture. Garuu ifama kan inni gaafataa ture maalirratti beektu utuu isheen jireenya isaanii keessa jirtu. Hermeellaan jireenya isaanii keessa galtee jirti. Inni garuu utuma isheen faana jirtu akan Rutiyyaan ifama gaafate. Innaa Rutaanii utuu inni Hermeellaa faana viidiyoo akkasii hojjetu utuu inni suura akkasii poostii godhu utuu inni ishee faana bishaan daaku abbaa manaa isheedhaas egaa dandeesseetu dubartii faana tu akkas ta'uuti ifama gootii fi dhugaa rabbii Rutiyyeen dogoggoran qabdu.
dogoggora guddaa kan qabu Abrishidha jalqabumaa kaasee jechuudha. Jalqabumaa kaasee haadha mucaasaa jecha ishee hin dhagahu jechuudha. Utuu jecha ishee dhaga'ee waan isheen jettu ageera ta'ee har'a gaa'illi isaanii hin diigamu. Bargit dhugaa rabbii isheenis Rutyeen badii qabdi. Badiin isheen qabdu maal inni beektu? Viidiyoo sana waraabuusaadha. Aqna qullaa viidiyoo waraabuusaadha. Kana bichaa dogoggorri ishee. Dhugaa rabbii kanayyuu immoo waan baay'ee keessa waan dabarteef dogoggorte malee dhugaa rabbii dogoggora tokko isheerraan agarree jechuudha. Kanarra kanaaf immoo gaafa isheen dubbattu buuseen jala dubbatti. Jala dubbatti. Mee faataa kennaa fi mucayyoon abbaa manaa ishee faana haasoftu dhugaa rabbii. Faana haa dubbattu mee taraa kennaa fi kun asiin caacaatii sun achiin caacaatii inni achiin caacaa gidduutti hambisanii dhugaa waaqa guyyaa kaleessaa viidiyoo isaanii keessatti dhugaa rabbii kana baay'ee na aarsanii jechuudha. Mucayyoodhaan gidduutti galchanii baay'ee tokko ishee miidhaa turan. Dammoo isa isheen boossu. Dhugaa rabbii kana maal gochii boossi? Rutyee maal gochii boossa? Bakka dhugaa rabbii nama siin taane kan sirraa adda bahu jechuudha. Namni sii ta'u bu'aa ba'ii baay'ee si faana ba'a. Si galee miti kaleessa ati Abrishiin eessaa akka kaaste addunyaa maratu beeka. Har'a Hermeellaan Abrishiinii kan isheen jaalachuu dandeesse waan bifni isaa nama guutuu ta'e waan abbaa qabeenyaa ta'eef malee kaleessa gisee qoroqondaa ture sana hin jaallattu yoo jaallachuu barbaadde. Hin hordofti erga ta'e YouTube isaa gisee inni YouTube isaa xiqqoo ture yeroo inni fiqir wajjin adda bahee gisee inni bo'u gisee inni akka kana ta'u maaf yeroo sana gaaffii jalalaan iyyeessinee fi Hermeellaan hin jaallatti taanaan Abrishiin maaliif yeroo sana hin jaallanne? Har'a erga darbee fi eessaa kaatee jaallatti? Sinii galee namni hunduu xiqimiidhaanidha kan deemu jechuudha. Dhugaa rabbii ani Hermeellaanii dhiifama naaf haa gootu malee jechuudha. Baay'eetti bareedduudha. Dubartii bareedduudha. Iskii maaltu abbaan manaa namaa ishee jaalachiise? Bargit jaalalli gadheedha. Erga jaallattee garuu irraa of qabuu qabdi. Maaliif namni kun naanna'ee haadha mucaasaa bira deemuun isaan oolu. Isheefis hin ta'u sinii galemti. Hermiin gara fuulduraatti hin miidhamti. Dhugaa rabbii kanaa ila tokko deessee yookiin lama deessee Hermiin Abrishirraa adda baati. Malee faana jireenyaan hin jiraattu. Sababni isaa ila mucaan kuni mucaa jammartiisaa li'uuliin arguuf ni deema Ruttaa bira. Isheen immoo gaafa achi deemu inni Hermiin immoo gaafa Abrish achi deemu keessi ishee nagaan argatu. Maaliif yoo jettani wal faana odeessu Ruttaa faana walitti deebi'u jettee waan shakkituuf keessi ishee nagaan argatu. Jireenya gaarii hin jiraattu. Kanarra yoo dhiiste hoo dhugaa rabbii malkii qabdii, qumanaa qabdii, bakka bareedduudha. Nama ana jeetu ishee barbaada. Iski yoo abbaa mana namaa dhiiste jireenya mataa ishee jiraatte maal ta'a? Maaliif jireenya namaa jigsiti? Dhugaa rabbii maatiin qabduyi. Arabismam dhugaa rabbii hordoftoota kiyyaa ani baay'ee tokkoon taazaba jechuudha. Viidiyoo isaanii keessatti baay'een taazabanii jechuudha Hermiidhaan. Dhugaa rabbii kana ani osoo obboleettii koo taate qabeeniin hidhadha jechuudha. Miginatu waan akkasii hin dabbara waan ta'eef qabeenillee mana kun kaawwadha malee dhugaa rabbii wardatii akkasiin sassaabbadhu jechuudha. Migiin hanga as bahee Hermiin akkasii Hermiin goota jaalalaati hamma jiru maal ta'a yoo obboleettii isaa qabate. Innaa hordoftoota kiyya dhugaa rabbii kana Rutyeen guyyaa kaleessaa egaa akkuma beekamu dhumarratti qobaa kee kottu na argi siin himaa waan uumame hundumaa sitti nima jettee jirti. Viidiyoo biraadhaan egaa ni ufu je'een egaa sababni isaa Ruttaan dhugaa qabdi. Wanta oksitee qabdi ila Ruttaanii dhugaa qabdi garuu ifa gochuu barbaaddu sinii galee. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu ifa gochuu barbaaddu malee keessi mucaa kanaa ni beeka waan hundumaa jechuudha. Abrish akkamitti akka deebi'e ni beekti. Gin ifa gochuu barbaanne waa'ee Hermii kana ifa gochuu barbaanne dhugaa rabbi kana bicha rabbi waan hunduma isaanii haasirreessuu fi gin immoo bakka duuboo iiste dhugaa rabbi yeroo boossa akkatti nama azansiistu wayne maaliif boossa bakka tokko deemee kan biraa ufa si jammara abbaa barbaade si barbaada miti maaliif boossa dhugaa rabbi kana naazansiiste guyyaa kaleessaa hordoftoota kiyya viidiyoo ishee gaafa laalu gaafa isheen boossu dhugaa rabbi na baay'ee naazansiiste miskiinadha. Buzee fi Abrishii fi Hermiin gaafa akkas
wantoota kana hundumaa dubbatan zimmetti dhaggeeffachaa turte. Even Rutaati itti hojjechiisee hojii harkaa jedhamaa ture. Mee Abrish hojii harkaa isa kam itti hojjechiiste isheen? Maaliif ifan go'ani? Maqaan ishee akkoo akkas ze'ee badaa ture. Maqaa ishee akkasti balleessaa turte. Buzeen akkasti maqaa ishee balleessaa turte. Waa itti hojjechiiste jechaa turte. Deevis akkasuma jechaa ture. Mee waan itti hojjechiiste Rutaa maaliif ifan gootan miidiyaa keessan irratti hordoftoota keessaniif maaliif ifan gootan? Dhugaa rabbi kana eegga jammartanii eegga bukeessitanii bakkee baasaa kaa nuyi sirraa barraa. Dhugaa rabbii zimjanii maqaa nama balleessuun jiraayi. እና hordoftoota kiyya like subscribe godhaa YouTube kiyya.